Leetanaal Jeneraal Yilmaa Mardaasaan humni qilleensaa guddummaa Itoophiyaa madaaloo ijaaramaa jira ja'an. Jibuutii fi Itoophiyaan sarara dabarsa humnaa ijaaruuf waliigaltee mallatteessan. Daldalli Raashiyaa fi Itoophiyaa guddina guddaa agarsiise. Igaad walgahii koree hojii raawwachiiftuu naannoo lammaffaa sagantaa dandeettii sirna nyaataa Finfinneetti gaggeesse. Raashiyaan sim kaardii warri ijoollee isaanii akka hordofan taasisuu ifoomsite. Nagayaan daganne akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota Oromoo Voice Media kanneen matootii oduu teenya arraatii amma bal'ina siittiin isin dabarsaa Arrastan Mahammad. Leetanaal Jeneraal Yilmaa Mardaasaan humni qilleensaa guddummaa Itoophiyaa madaaloo ijaaramaa jira ja'an. Leetanaal Jeneraal Yilmaa Mardaasaan kabaja hundeeffamaa waggaa 90ffaa humna qilleensaa irratti jiraattota magaalaa Bishooftuu fi naannawichaa waliin marii gaggeesse. Leetanaal Jeneraal Yilmaan wayita kanaa haasawaa taasiseen barabaraan birmadummaa biyyattii mirkaneessuuf injifannoowwan garaagaraa galmaa'uu ibsuun ammaas dhaabbanni guddummaa Itoophiyaa madaaloo ijaaramaa jira ja'an. Bara kana hundeeffamni humna qilleensaa mata duree humna qilleensa Itoophiyaa mallattoo bilisummaa fi tokkummaa ja'uun sagantaalee garaagaraan kan kabajamu ta'us dubbate. Kabajni hundeeffama dhaabbatichaa maqaa gaarii magaalaa Bishooftuu fi naannawichaa ijaaruuf gahee olaanaa qabaachuu himuun magaalicha qulqulleessuu, misoomsuu fi nageenyi akka itti mirkanaa'u godhuun gahee jiraattotaa ta'us kaasan. Guyyichi feestivaala ispoortii marii paanaalii daawwannaa fi sagantaalee adda addaan kan kabajamu tahuu ibsuu miidiyaan onlaayinii raayyaa ittisa biyyaa hime. Jibuutii fi Itoophiyaan sarara dabarsaa humnaa ijaaruuf waliigaltee mallatteessan. Jibuutii fi Itoophiyaan sarara dabarsoo humnaa piroojaktii walqunnamtii sirna humnaa Jibuutii fi Itoophiyaa lammaffaa ja'amuun beekamu ijaaruuf waliigaltee haaraa irra ga'an. Piroojaktichi sarara dabarsuu kiiloo vooltii 230 kan hundeessu yoo ta'u, kunis biyyoota lamaan jidduutti humna ibsaa amanamaa fi gatii madaalawaa ta'e fooyyessuuf kan kaayyeeffate ta'uun ibsame. Inspeekshiniin kun qaama tattaaffii guddaa naannoo biyyoota gaanfa Afrikaa 5 sirna anniisaa itti fufinsa qabuun walqunnamsiisuuf kan taasifamaa jirudha. Piroojaktichi maallaqaan kan deeggaramu baankii addunyaatiin yoo ta'u, misooma isaa deeggaruuf doolaara miliyoona 55 ramadee jira. Kunis humna qulqulluu guddisuu fi tumsa diinagdee guddisuudhaan cinattee tasgabbii naannoof gumaacha ni taasisaa ja'ameetii eeggamaa jira. Ijaarsi sarara dabarsoo kun tilmaamaan ji'oota 18 akka fudhatu murtaa'e. Erga xumuramee booda Jibuutii fi Itoophiyaan gara maddoota anniisaa haaromfamuu danda'an kanneen akka humna aduu qilleensaa fi bishaaniitti akka ce'an ni gargaara. Piroojaktiin kun galma guddaa Jibuutiin anniisaa qulqulluu parsantii 100 galmaan gahuuf qabdu waliin kan wal simu yoo ta'u, tumsa uummata lamaan jidduu jiru daran kan cimsuudhaas ja'ame. Daldalli Raashiyaa fi Itoophiyaa guddina guddaa agarsiise. Bara 2024tti akka lakkoofsa Awurooppaatti daldalli Raashiyaa fi Itoophiyaa jidduutti kan bara dabree waliin wal bira qabame yoo ilaalamu dhibbantaa 46 dabaluu isaa ministeerri misooma diinagdee Raashiyaa obbo Maaksiim Reshetnikoof himanii jiru. Ministeerri kun daawwannaa Itoophiyaatti taasiseen ji'oota 8 jalqabaa bara 2025 akka lakkoofsa Awurooppaatti keessattuu humni daldalaa bara 2024 waliin wal bira qabame yoo ilaalamu dachaa 3 dabaluu isaas ibse. Daawwannaa kanaan qondaaltonni Raashiyaa fi Itoophiyaa walgahii gaggeessanii tumsa daldalaa fi diinagdee cimsuu irrattis mari'atan. Mariin kun daldala babal'isuu fi daldala adda addaa godhuu, investimentii guddisuu fi piroojaktoota daldala elektirooniksii, diinagdee dijitaalaa fi loojistikii irratti tumsuu irratti kan xiyyeeffate ture. Buna Itoophiyaan gara Raashiyaatti ergituu bara 2024tti dhibbantaa 60 daballii ajaa'ibaa kan agarsiise yoo ta'u, xaa'oon bara 2025tti Raashiyaa irraa gara Itoophiyaatti erguun adda duree ta'e. Biyyoonni lachuu qonna industirii anniisaa carraaqqii namoomaa fi teekinooloojii odeeffannoo dabalatee naannoowwan ijoo walta'iinsaa dabalataa qaban adda baasuun isaaniis ni yaadatama. Qaama tattaaffii walitti dhufeenya gad fageessuuf taasifamaa jiruun jilli Itoophiyaa adoolessa bara 2025 Mooskoo daawwachuun marii itti fufsiisuu fi hariiroo biyyoota lamaanii gabbisuuf beellama qabate.
Igaad walgahii koree hojii raawwachiiftuu naannoo lammaffaa sagantaa dandeettii sirna nyaataa Finfinneetti gaggeesse. Abbaan taayitaa misooma mootummoota giddu galeessaa Igaad walgahii lammaffaa koree hojii raawwachiiftuu naannoo sagantaa dandeettii sirna nyaataa Itoophiyaa Finfinneetti yaame. Walgahiin kun walgahii mirkaneessa naannoo tarsiimoo misoomaa jallisii fi bulchiinsa bishaan qonnaa Igaad 2024 hanga 2035 waliin wal sima. Bakka bu'oonni biyyoota miseensa Igaad irraa dhufan miseensota koree hojii raawwachiiftuu qabxiiwwan xiyyeeffannoo FSRP qindeessitoonni piroojaktii Itoophiyaa, Keeniyaa fi Soomaaliyaa ogeeyyii Igaadii fi michoota misooma dabalatee saganticha irratti ni argamu. Mareen qindoomina guddisuu fi hojiirra oolmaa FSRP bu'a qabeessa ta'e mirkaneessuu irratti kan xiyyeeffate ta'uun ibsame. Qabxiileen ajandaa ijoo karoora hojii bara 2026 akka lakkoofsa Awurooppaatti gamaggama walakkeessa sagantichaaf qophaa'uu fi gabaasa madaallii daldala qonnaa fi imaammata gabaa raggaasisuu kan dabalate yoo ta'u, kunis ji'a bitooteessaa 2025tti mirkanaa'e. Hirmaattonni walgahii RSC jalqaba caamsaa akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 2025 irraa eegalee guddina argames gamaggamuun bara 2026 dursa kennuudhaaf tarsiimoo kaa'anii jiru. Qindoomina tattaaffii naannoo fi biyyaalessaa jidduutti bu'uuraalee imaammataa wal simsiisuu fi qophii wabii nyaataa guutuu naannoo Igaad keessatti cimsuudha. Walgahii kanarratti kan dubbatan qindeessaan FSRP Igaad Dr. Sannaa'it Raggaasaa jijjiirama qilleensaa keessatti sirna nyaataa dandamachuu danda'u ijaaruuf tarkaanfiiwwan biyyaalessaa fi naannoo wal simsiisu keessatti gahee murteessaa sagantichaa qabu ibsan. Itti gaafatamaan ergama Igaad Itoophiyaa obbo Abbabaw Bihooneenyi walgahii kana keessummeessuuf mootummaa fi uummata Itoophiyaa galateeffachuun baankii addunyaa deeggarsa itti fufinsa qabuuf galateeffatee jira. Raashiyaan SIM kaardii warri ijoollee isaanii akka hordofan taasisu ifoomsite. Ministeerri misooma dijitaalaa, koominikeeshinii fi miidiyaa hawaasa Raashiyaa Maqsuud Shaadayeef warri sochii ijoollee isaanii akka hordofan gargaaruuf SIM kaardiin kun ifoomee jaha. SIM kaardiin kun nageenya daa'immanii eeguuf kan qophaa'e yoo ta'u, daa'imman umriin isaanii waggaa 14 gad ta'ee qabiyyee miidiyaa hawaasaa sirrii hin taanee fi marsariitiiwwan hin malle akka hin argines ni dhorka. Warri odeeffannoo SIM kaardii kanaan ergamu fayyadamuun ajaja mana murtii malee bakka ijoolleen isaanii jiran hordofuu akka danda'aniif ja'a gabaasni kun. SIM kaardiin kun kan kenname hayyama warraatiin qofa ta'uu Chaayinaa Niwis gabaase. Haa ta'u malee warri itti gaafatamummaa daataa sochii ijoollee isaanii hordofuu qaama biraatti ramaduu yoo barbaadan akka fedhii isaaniitti ramaduu danda'u jechuun gabaafamee jira. Kabajamtoota keenya, sagantaan teenyaa tan oduu fi odeeffannoo guyyaa guyyaan Oromoo Voice Miidiyaan isiniif qopheessu tan har'aa kanaan goolabame. Yeroo yerootti gabaasaaleen adda addaa akka isin dhaqqabuuf toora fuula Facebook Oromoo Voice Miidiyaa follow, like, share godhuun YouTube keenyas subscribe godhuun nu hordofaa jechaa qophii birootiin hanga walitti deebinuu nagayaan nuuf tura.